أني أكا كينجي كمال عبد الله ترتي إسلام تاني واني نسري حلال تاي أجا يبوليسو أتي المين بيتو واني نسري حلال تاي قوتو مسلماتي شيخ اللي حلال واني نسري رتي حرام تاي إلما مسلمة هند رتي حرام تك خمال كان الراقبوس يوغا أركدو بتدي يوغا أفهم بلاسا هيدي أتمنى كيتي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي نها قبني سنمرة توكو أنا كإني تنايا دوساني متله إني اللين بيكا والأمن كم نلين نجرتو والأمن أنا أسكيس أنا سر ربا ولين جرو إتله ككده والله كمال وجي ولا بتوكم كم نمني هذا كي إسكار كارل لين نجرو رجاي وليهم إني اللين بيكا تنا يو أكنا نرى دبّة شو بربادي ماله توكو فا تيك توك إسا غودا كأنا يوم تانا نياتي والله دو ردلني نمرة تو دبّتات توري دولار كوما إبلا ما وجين إراغوبات تيك توك سنك كيسا باسا في توري فيديو تربغوتو ولي كباني فاوليشن جاين نقدرغن مرة سدي أول اتبرس تيك توك كوميونيتي deebisan san guutuun email isaa irra jira laaluu dandeettan irraa fuutanii deebisan san violation akkasuma hate speech kanaan seera community kennaa cabsitee jirtanii TikTokii sadihi haala kanatti irraa gubate kan messaging isaa guutuun jiru guutuun akkasuma viidiyoon itti inni himatame viidiyoo inni itti nama arrabse viidiyoolee inni duty godhu actionii inni agarsiisu kana waliin hedduun isaa ka gubate jala wanni anallee na aarse duratti illee ka irraa dubbadhe waa lama tokko Mubaarakiin wali qabee feemanoota Oromootu ana asirraa dhabamsiisuu barbaadaa jedhe wanni akkas jedhu hintiin inni qabatee jechuu danda'u tokkollee hin jirtu tokkollee lamma takaani kamaaliin fuula keetiyyuu qabsiifnee asirraa si galchuu dandeenyaan irra jedhuuni uffata muftiin islaamaa uffatu uffattee nama hin arrabsini hamman wae kunna dallansiisana yoom ni dhiisa dandeettanii yaalima irra jirtanitti fufa dhiiftanii dhiisa nasri aanole tokko fi 80 sii kennatemi ani nama kan waliin dubbatuun barbaadu ooroo kana waliin ooroo kana wanni ammana kana seenee dubbadhele mubaarakillee waan tokkoffaa nama nanu banninatti waliin naqin nama du'a lallabullana hin naqin nama ara tokkokii fuula si uggura jedhu natti hin naqin rakkooti yaftee anaabatti waliin haa dubbannu akka uummanni Oromoo dhaga'utti nama ajjeechaa lallabaan sheeka hukumii ajjeechaa godhuun beekwaan waliin dhaga'uun barbaadan ka jiru tokkokirra kaanatti dhabamsiisa naan jedhu dhaaduu akkanaa kan amma na dhabamsiisuu danda'a. Kanan barbaadan. Carraan ugenye bo mudani waan jiru waan inni hawaasa maqaa balleessuu fi namoota feemasii hawaasa fayyadu maqaa balleessu dhugaa jirtu isinitti waan TikTokii isaa gubbaa ka ofii kiyyaa beeku jechuudha. Nuti nurraa qabaa yookiin gabbuusaati waan jirtu isinitti waa dhugaa barachuu yoo ka barbaadanii. Wanni ni mu maali. Dhagahi. Obsanii dhaggeeffadhu rakkoo TikTokiin kee gubatuuf namni narra beeku hin jiruuti. Namni narra beeku hin jiru waan TikTokiin kee gubateef nuti himaa obsii dhaggeeffadhu. Laa ni min jenne ani rakkoo tokko. Dhugaan jaalattu tanaaf rakkoon tan ta'eeti. Mubaarak daqiiqaa 5 gabbuusaa dhaggeeffatu waan jiru isinittin hima ragaa wajjin dhaggeeffatu dhaggeeffachuu hin danda'u dhugaan fedhu namichi dhugaan fedhu inni hima ila nama 3,300 kanarratti ragaa wajjin jechuudha ragaa wajjin isinii hima nama maqaa balleessaan deemin bilaasha TikTok keessanillee kennina TikTokiin boru ganama gubata natti isinii hima kana dhagaa dhiiroo dhagaa Manu cadisne kenna maatitti social media kanarratti hawaasa kee fayyada taanaan hin fayyadda yookaan nu osoo hin taane chaayinaadha ka si jibbe laali TikTok community si jibbe fuula kee qabatanii laali fuula TikTokiin keetuun gubata Mubaarakan si hima kanama dhibiitu ka inni gastii seenee irraa nama arrabsu hin gubani ani isinii hima ofiin taphatina likkiitu kun dandeetti kee dhageeffadha sheekota lamaan oro fi kaballo dhagee maal fidda man nanjette waan nanjette ndagatte si kamata tokko kiyya gube si sinofsu
Kuti inok nasiyaa bada jettamoo misha jettamee ati yaada kee kennadhu nan fakkaatu nasiyaan jettu kun lala maal jettati? ila ani Abu Yaya namni rakkoo dhuunfaa na waliin qabda waa yaada kana rakkoo dabalatina. Dhiifama guddaa wajjini. Garanaa Birrii baasuu sirraa obboleessa kiyya qabeenyaan qabaa jettee immoo leencaan kadhatini yaa'iin godhiniiti bahi itti dhiisiti Oromoon ala baladhee taa'aa jira fiigee ol gale. Siifi feemasoota jedhe samma aslii argeesi aslii waan jenne jedhe siifi feemasoota taqlaallaa keessattuu tiktookii irratti kubennaa waa'ee feemasoota hin galchu waa'ee kiyyaraa dubbadhu hin jeen situ tiktookii kunoo dhufeera la situ tiktookii kiyya gubee jedhe ani immoo aslii na beeka tiktookii namaa gubuus hin beeku gubees hin beeku dhageessanii gubees hin beeku gubuus hin beeku rabbiin na arga wallaahi al'aazim tiktookii ilmoo Oromoo tokko irratti guyyaa tokko TikTokii nama gubuu irratti hirmaanne jechuudhaafi hirmaanne irra milkaa'uu dadhabne teelegiraamii ijaarannee gulbattii uummata madhabamteetti iyyuu gulbattii uummata Oromoo rabsaa turte sana ol ijaaramee ture tokko ijaarsa sana keessa nan jira. Kanaan achi waa tokko takka hirmaadhee hin beeku. Hadda ajandaa barbaacha TikTokii kiyya situ gube naan jedhee dhufe feemasoota jedhe amma immoo Abu Yaayaa jedhe Oroo dabale caffee dabale aslii dabale nasrii dabale abdii kubee hundi keessa nu dabale raama. Kanaaf wal biraa deemuun gaariidha. Wal biraa galuun gaariidha. Ani hin gubne siiteera. Qula ilaala. Wallahi al'aazim an gubu miti. Inumaahu giddu kana Waan tokko qofa gaafadha hawaasni kun yoo dandeettani waan tokko qofa gaafadha lakki nasiyaan isin naagootan kun maa isin dhiba jalalan Kamaaleen namummaa isaa baay'ee jaalladha. Wallahi isuma dhugaa rabbi. Miskiina hiwwaadha garaan isaa. Ani Kamaaleen hin jaalladha. Guyyaa tokko daqiiqaa tokko itti aareen beeku. Osoo akkana naa ta'e akka yaada kiyyaa ta'uu dhabe malee ani namicha baay'ee jaalladhaan. Maaliif waa naa godhee miti. Ibn amma akka nama jiruttu yoo waa hajame isumaa jaalladhu kana bira taree Miftaa fa'a gaafadha. Kebeekin fa'a ijoollee Suudii jiran Bilaalin fa'a gaafadha. Yooma ofii kiyya akka dhuunfatti waa hajame jechuudha. Mucayyoo amma haaniidhaan fa'a gataara. Dogoggoraara. Nafsiyaa isaatu yaa kiing yoo fedhe yaa sheeka abbaan qamaati barbaadden ta'e habiibi fooloo barbaadda karaa dhateera jiru kun fooloo sin goosisu sin guddisu isuma dhugaatti himaa. Isuma dhugaatti himaa. Ani xiqqashoo ijoollee amma hiriyoota yoo akka Abu Yaayaatiif caaffee taate malee xiqqashoo hin beeka waa'ee miidiyaa kana yoo xiqqashoo caaffee narra beeka malee hin beekayyuu ani xiqqoo nasriyyuu dursee hin beekanitti fakkaata because waan akkaawuntii yuutuub hin beeka fayyadamtoota miidiyaati bakka kana addaan baafachuu dadhabdee kanarraa badde kamaal sii gale kanaaf amma katare tareera nabii kenna dubbiin teessammaa mi'ooftii jennaani takutte dhiifnetta dhufuuf yaannaa jedhan takutte kurteerti kamaal kunoo nasrillee kakuma 80 qaba jedhe anillee kakuma 70 qaba Mubaarak illee dhugaa jette kakuma 200 qaba kakuma 400 qaba kakuma 30 qaba kakuma hedduu qaba dhugaadha akkaawuntii tirfii namni hunduu hin qaba anaaf Mubaarakii fi Nasrii keessaa ka abbaa feete ka qalbiin si yaadde fudhatte yoo jaraqil jedhellee ani waan jedhe keessan deemu waadadha ati normally akka namaatti jiraadha taana akka namaatitti akka hawaasni keessi jaalatutti jiraatta taanan wallahi aziiman akkaawuntii kiyya sii kenna kakadheera kuno garuu taraa takka sheekii fakkaatuun taraa takka qeesii fakkaatuun taraa takka artistii fakkaatuun gaarii miti nuti sirbi ati nu baaftee aartii Oromoo nu guddiftu wayillee hin jiru. Qaamni keenya sirbaaf hin ta'u jaala qal'atu qorqii kaameraan si bahe hin bahu obboleessu isuma dhugaa rabbisitti hima nama noormaalii akka kennaa kana kayoo simmeetiin sirbaa itti dhufe sirbi kayoo simmeetiin waan rabbi itti dhufe nashiidaa jedhu ta'i nu jiraadhu sii kennina yoo kanaaf jettee mootu akkuma sheekota kaaniititti marhabaa ustaaz jennee si kabanya ati yoo karaa sheekota wajjin deemallee jette steepii kiyya eeggadhe rakkoon qabu ati karaa tokkorra lamaan keessaa tokkotti goraan akkaawuntii kiyya sii kenna imeelii paaswoordii isaa si erga karaa waasaapitti lakkoofsa walii qabda waan ta'eef karaa the best answer tokko filadhu yookiin hiriyoota kee wajjin qaxxalu sheerriyaadin faa wajjin Abu Yahyaa faa wajjin qaxxalaa jette karaa sheekotaatti yoo deemte qaxxala achirraa rakkoon hin jiru. Yoo mootu isin azzeebee Mubaarakiif asliif wajjin gaafa fedhe nama raggata gaafa fedhe sirba
gaafa fedhe mootu nashiidaa jedhaa deema jettee garee keenya kanatti as makamte mootu garee lama jira siree kanatti as makama jette uffatuma kana qofa jijjiiratta bar salphaadhaan amma hin qaba uffata akkanaa kana guyyaa tokko qofa ittiin salaatee guyyaa iidaa suuraa ittiin ka'ee faadarii erga. Sirbii kenoo oo barbaadde nutti illee makameen waliin illee cafari jenneen asin illee jedheen kenoo walumaa gala waa takkitti gaafanne san ammoo irraa dhabuu hin qabnu nu waan nu gaafanne san nu godhuu qaba inni illee dirqama bakka. Kanarratti haa goolamnee walii gallu sii taamoo siin ta'u. Tun gammadu waan hawaasa gammachiisu waan uummata kana girgir godhoo godhate woman beeyne kana yoo ani akkana uffadhee duwit irratti dalage shayini dhufe jedha paastariin dhufe jedha angurra irraa qabadhee ilaalaa jechuudha haqiiqan jirtu tan lakki sirba kana sheer nutti hin godhini yoo uffata kana uffatte yoo uffata kana keette immoo waan feete sheer godhii jettan ani uffatallee godhu uffatallee dhiisu waan itti kana amma reef amma baname kana nasrillee eenyullee sii kana jedhame asli aanolee waadama tokko malee warnin giba tokko malee tokki as kennu ittiin dalaga rabbi ka waan kayrii nama dalaysiisu rabbi oka lubbuun bormaal dalayna hin murteessina waan isin dalay ta'u beellama seeni waadaa seeniitii siif kenna malee wanni kanaan jiru hin gartu arkachuudhaa miti kanummaan qabdu kunuu sirra cufamuudhaaf ta'a kanummaan qabdu kan mabanti kunuu waada wanni seenamu tokko hin jiru waada fudhatu iyyuu hin qabdu lakki kanummaan qabdu kunuu ta'uu islaamaan kaayyenne asliin kofoodhaa fi shamiza kaateeti deemu jira ati chappe ati na dhagayi waan wallaalan fahama dhagayi fahama walaa dhagayi duka yookaan ila sheeka fakkaatu kana firraa lafa kaahiiti lafa kaahi iyyaala fakkaatu aboo waan jette waan dubbattanii dandeedina yaa dhiiroo waan takkatti dhagayi nuti ani akka kingi Kamal Abdallah tirratti islaama taane wanni nasri halala ta'e dhagaye boleessu ati ilmin beeytu wanni nasri halal ta'e guutuu muslimaati sheekalleef halal wanni nasri irratti haram ta'e ilma muslimaa hunda irratti haram adda kamataa ka uffatan qabne ka koofii dubbatu hin dubbatu waan hin beeyne dubbatu hin dubbatu. Kunna dallansiisana yoomillee naman arrabsin kaan jedhe kana talammataa yaanni furmaataa maaliidha yoo ka jettan taate gabaabdu dubbii gabaabdu galatooma obboleeyyanti hedduun teessan nasriinis asliinis mubaarakis sheekni kennas hundi keessanuu yaada bareedaa yaada bilchaataa furmaata silaa fidu kennitan furmaata san inni waan fudhataa jiruun fakkaatu akkuma jiru kana dhiisa ammoo waan tokko akkana muftii islaamaa fakkaadhee sirbaa muftii islaamaa fakkaadhee nama arrabsaa tana hundi kennaa eeyyamuu hin qabnu tabiraa fixxaniirtan dubbi'an irra deebi'ee haasa'uu qabu hin jiru taanii itti erge afaan oromooti jijjiiree ergeef jarana iimeela 3 ol marraa 3 ol kan barreesseef hin deebisan irra deddeebi'ee irra barreesse gaafa doolara 200 wajjin jalaa gubate doolara 250 eegiyan keessaa baasee doolara 100 eegiyan Saudi Arabiyaan keessaa baasuudhaaf guyyatti eegiyan keessaa doolara 250 keessaa baaseef guban kaan gaafa inni taphate jechuudha. Hedduu natti dhagame wanni sun maaliif akkana walirra dalanna Oromoo yeroo nama hedduurra dubbadhee jira waan kana. Itti deddeebi'ee gara 7 jala deemee itti barreesse iimeelii isaa keessa jira ana birallee koppiin ka jiru ka afaan Oromootti jijjiiree kunoo wanni sirratti gube kana waan akkanaa dhiisi fuula keetuu qabee warri akka ati TikTok hin seenne si godhuu ni danda'a sadarkaa san irraan si gahaniiran jedhee kana mara itti hime achirraas TikTok meeqa gubate yoo jettan TikTok 3 arfaffaan kan markaa qabu kana TikTok 3 maaliif akkana godhaa jira warri argee jira warri fuula isaatis qabate akshinni isaatiif hin taaneef violationii fi hate speechidhaan yeroo cufa ka harkaa gubaa jiran kana beekuun barbaachisa nasriinis kenneefi asliinis kenneefi yoo inni akshina isaa kana hin jijjiirre ta'e adeemsa isaa kana hin jijjiirre ta'e inuma gubata TikTokiin